isa wajjin jiraatiin Waaqayyo na wajjin jira kan jiru. Lama Waaqayyo isa wajjin jira garuu ka Waaqayyo wajjin jiru beeku. Waaqayyo wajjin jiru beeku. Fakkeenyaaf gaaf tokko Yaaqoob lafa onarratti Waaqayyo gaafatti dubbate ani beekne ture Waaqayyo iddoo kana jira jedhe. Balbala bantii Waaqaati malee homtuu hin jiru. Ani sadaffaan Waaqayyo wajjin jira. Akka Waaqayyo wajjin jiru ergiteenyaa ta'anii warra jiraatan kana keessaa garam jirra. Yesus Kristos ayyaana isaatiin nu gargaara. Ameen. Mata duree akkana jedhu irratti dubbata. Eenyummaa si filachiisu qabaadhu. Ameen. በአማርኛ የሚያስመርጥ ማንነት ይኖር eenyummaa si filachiisu qaba wanta jedhamuun dubbadha kabaja ulfina sagalee Waaqayyoof ol kaanee dubbifna namoonni dhaabbachuu dandeessan maqoomni jiru macaafa Asteer boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabee kan jiru dubbisa. Ahashweros mootichi Aliisa erga irraa galee booddee wanta waashittiin godhe waa'ee isheetiif abboonni dabarsuusaa yaadate. Yommus gorsitoonni mootichaa keessaa warri isatti dhiyaatan durbootiin mimmiidhagoo si mootichaaf barbaadaman. Yaa mootii hojjettoota kee keessaa namoota durboota mimmiidhagoo ilaalanii mana mootummaa mandara Suusaan keessatti mana dubartootaatti walitti qabamanii guutummaa kutaa biyya mootummaa keetii foyi. Durboonni kun eeggaa waashicha isaa dubartoota eeguutti haa kennaman. Dibanni miidhagummaa isaaniitiif barbaachisus haa kennamuuf. Durboota kana keessaa mootichatti kan toltu iddoo waashittii mootuu haa taatu jedhan. Gorsi kun mooticha waan gammachiisee inni akkuma gorfametti raawwate. Waanuma Waaqayyo siin jedhu raawwatu hin kadhanna. Waaqa abboota keenyaa inni turte, inni jirtu, inni barbaraan jiraattu. Alfa Omega isa jalqabaa dhumaa abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesus Kristos galanni siif haa ta'u. Jaalala kee ta'ee guyyaa har'aa kanan wajjin ta'uudhaan waa'ee kana booda walitti waan nu qabdeef ulfaadhu. Sagalee sirraan dhaga'uuf jennu kana gurra qalbii keenyaa nuuf ibsi. Hamaan diina wangeela kanaa ta'e haa dhaabu. Yaa Waaqayyo lapheen namaa badee keessa jirra. Laphee keenya argan. Kunoo fannoo kee jala jirra nu ilaali. Waan nutti dubbachuu barbaadde mara nutti dubban. Nun dhiisin. Angoon dukkanaa kamillee hin taa'in. Inni nuun mormu haa tufu. Inni nuun lolu haa tufu. Inni nuun waraanu barbaadu haa tufu. Ayyaana nuu baay'is. Hagadmaatti nu wajjin hin ta'e. Kristos Iyesuusin ameen. Noora ulfaadhaa. Tole. Gooftaa Yesuusin galanna waaqa. Waa'ee macaafa Asteer kana innaa ilaallu bara rakkisaa, bara hamaa, bara ulfaataa keessa waan barreeffameef macaafa guutummaa boqonnaa tokko aga dhumaatti yoo dubbifattan maqaa Waaqayyoo achi keessatti argitan. Waaqayyo kan jedhu kallattiidhaan achi keessatti argitan. Kallattiidhaan garuu kaa'amee jira. Waaqayyo kan jedhu kallattiidhaan hin argamu. Boqonnaa tokko jalqabee haga dhuma isaatiitti. Haa ta'u garuu hojii dinqisiisaa harka Waaqayyo iddoo kana keessatti hojjetametu argina. Ni maal jedha? Kutaan ani amma dubbisee waa'ee nama tokko irratti xiyyeeffata. Kutaan amma dubbisee kun waa'ee nama tokko irratti xiyyeeffata. Wangeelli yommuu lallabamu waa'ee kootiif maal jedha?
waa'ee mootiin dubbata. Waa'ee haadha manaa mootiin dubbata. Waa'ee nama dhokatee mul'achuu jedhu tokkos dubbata. Isin gala waa'ee mootiin dubbata. Waa'ee haadha manaa mootiin dubbata. Waa'ee nama dhokatee mul'achuu jedhu tokkos dubbata. Ashmalos mootichi kan jedhu afaan Amaariffaa sadii Arqeesis Nugusina. Mootiin kun biyya ni bulchu biyya 127 kutaa biyya isaatii Hindiidhaa jalqabee hanga Itoophiyaatti. Hindii jalqabee hanga Itoophiyaatti biyyoota 127 hoogganaa bulchaa ture. Biyya sana keessatti bara sana keessatti rakkina hamtuu jabduu keessa kan ture qomoon Yihudiidhaa turaniiru. Waaqayyo jarreen kanarraa yaada qaba. Ashmaros mootichi aarii isaa erga irraa ga'e maaltu isa aarse? Maaltu isa aarse? Namni kun mootummaa qabatee lafa qabatee erga bobbolee booda gurguddoota biyyichaa waamicha afeerraa godhu. Haati manaa mootichaa mootiin abbaa manaa kootii jettee sa'aatii barbaadetti waajjira isaa naqe iddoon jiru hin naqe lafa inni jiru hin deemne. Sa'aatii itti dhaqu qabii sa'aatii ishee ayyamamu jira. Gaaf tokko guyyaan namni irraanfatamaa yaadatamu, guyyaa namni dagataman miillatamu, guyyaa namni yaada namaa keessa lafaa qabu Waaqayyo guyyaa qopheesse. Dhala namaa yaadachuuf Waaqayyo karoora qaba. Inna nyaachisa qopheessee gurguddoota biyya isaanii ministeerota waamee hafeerraa kana irratti haati manaa mootichaa ishee kan akka taate haa baranii gara hafeerraatti waame. Indiddeedha. Waaqayyoomee quuftuu barcumarraa gad agasheetu iyyeetti dhokatte tokko ol baasuuf jira. Indiddeedha. Oguuti isa boo indiddee ishee ol dhiyaatu jette jennaan hin aare. Mootiin kun guddaa aare. Amma waan inni itti deemu jira mee hubadhaa irra hordofadhaa. Eenyummaa si filachiisu qabaadhu kan jedhu garuu hin dagatinaa. Eenyummaa si filachiisu guddaa aaree of wallaalee na salphifte. Sababiin isaa mootonni haati manaa isaanii hin abboomamtuuf taanaan biyya bulchuu geggeessuu hin danda'u. Kanaaf namoonni baay'ee rakkina kan isaan qabaataniif rakkina kanaatii fi maal wayyaa jedhan amma kaafuttis gorsitoonni mootichaa isatti dhiyaatanii yaa mootii dhiise. Isheen kun si haadha manaa kee ta'uu ishee harkaafu. Sababiin isaa dubartoonni biyya kana keessa jiran abbaa manaa isaaniif akka hin abboomamne fakkeenya ta'uu ishee argisiisa. Siif kan taa'u hin barbaadda. Kutaa kana keessatti wanti baay'ee na ajaa'ibu mootii tokkoof haadha manaa barbaacha biyya 127 keessa jiru. Biyya 127 keessa deemanii nama tokkittii barbaadu. Nama tokkicha argachuudhaaf Hindiidhaa jalqabee isheen Hindiidhaa namne, isheen Itoophiyaa namne, isheen achii namne, isheen asii namne biyya 127 keessa miidhagduudha kan jiran walitti qabamanii walitti fudhatanii isayyuu nyaachisi kennameefi bajatii badheefi kan dibataa, kan nyaataa, kan miidhagummaa hundi qophaa'eefi anamma waa'ee nyaataa isinitti lallabaan jiru. Waa'ee qibaatii isinitti lallabaan jiru. Dubbiin koo isiniin galee yoo ta'e hin beeku malee awwaa isinitti himaan jira. Naa kana kan jedhu ameen haa jedhu.
kanatti fakkaatadha. Sababiin isaa hundumtuu ishii dhiiree mootichi kan garaadhaaf ta'e ulee ol kaasa waan ta'eef. Mootichatti kan toltu mootichi kan garaadhaaf ta'e ulee ol kaasuudhaaf jira waan ta'eef. Ulee ittiin jaalala isaa argisiisu. Isa booda kun siifaa dhiyaatu ol qopheessan bal'aawwee kanatti nan gammada hin taane itti tole dubbii kanatti gammada. Isa booda wanti kun erga darbee booda namoota naannootti ka'an namoota barbaachatti ka'an nama mootii dhaafan jarreen kun duntoonni kun biyyoota adda addaa shamarranni kun walitti qabamanii guyyaan tokko gadi ergaan nagaa waa'ee kootiin guyyaan dhufee haa jedhu namni waa'ee kootiin guyyaan dhufeera utuma dhaggeeffatanii dubbadhaa waa'ee kootiin guyyaan dhufeera maaltu dhufeera guyyaan dhufeera ameen jettu ameen guyyaa lafaa ka'uu ameen guyyaa millatamuu ameen guyyaa dibataa ameen guyyaa hiyyeessi nama guddaa ta'u guyyaa waaqayyo lafaa nama foonu waaqayyo nama tokko guyyaa fideera isa booda lakkoofsa 15 irratti dalameen Asteer keenyaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni akkamiin ilaalaa jiru hin beeku maaloo harka keenya gaan kaafatuuti dalameen na ta'eera maal jettanii dalameen Asteer keenyaan isheen immoo keessi ishee Yihudiidha Yihudii ishee sirriidha. Dalameen Asteer keenyaan warri kaan miidhagummaa isaanii kan nuuf dabala jedhan diddibatanii waan fudhatanii itti daddabalatanii ka'an. Isheen garuu dalameen ishee gaafate kan seerri ayyame hin daballe sababii isaa ofitti amanamummaa qabdi. Kan amanatte beekti. Eenyurraa akka dhalatte eenyurratti akka guddatte beekti. Asteer yeroo isheen dhuftu fuula mootichaa dura yeroo dabartu mooticha duwwaa utuu hin ta'in gooftaa eenyu dhagahaa jiraadha. Waanuma ishee argan iyyuu hin naasifatte. Meemee nama torba kan hin caalu nama torba kan hin caalu ergaa kana dubbatan raajii kana nan naasifadhaa. Wayyoo mee mandara kana bakka moo asii wachi yaadan qalbiidhaan mandara keessanii ilaalaa fi nan naasifadha jedha. Asteer mooticha ishee barbaadu qofaa miti hin naasifadhe. Eenyuun warra ishee ilaale ishuma bira ga'ee ulee dhaabbataa ol ta'ee warri kaan hin galan ergaa sii qaba warri kaan si biraa galu waaqayyo waa'ee keetti farka ol hin kaasa. Asteer raakattii biisa boodolobaa raabaskeetti dabarsee isheen kan argu jiru hin dhibatu dibamuun ayyaana malee carraa miti. Dibamuun fuula dibataa duratti carraa argatanii shamarranni dhufan hundinuu carraa argatanii garuu jireenya dibataa qaban. Carraa dibataa qabu malee jireenya dibataa qaban. Macaafa Saamu'eel gubbaarratti macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 gubbaarratti gaaf tokko Saamu'eel qodaa dibataatti dibata naqatee dibatan buqqa'in jiru haaraa isaa fuudhee gara mana Isseey dhaqe. Maatii Isseey keessaa nama tokko barbaadamu. Inni barbaadamu waldaa burqaa jireenyaa keessaa ana kan jedhu ameen haa waa'ee maatii Isseey keessaa nama waaqayyo yaadarra kaawwatee jira. Sana booda dhaqee
dibataan qaban. Waaqayyoo eenyuun ilaala? Nama ilaalee qabu. Saamu'eel gaaffii itti ta'e ijoollee kana duwwaa qabdaa jennaan mucaan tokko immoo jira kaa inni lafa horiitti kaa jira. Innaa dhufe hamma inni dhufu qodaan kun hin buqqa'u. Konfireensii kun konfireensii guddaadha. Waaqayyo nama tokko barbaadaa jira. Inni barbaadamu ana kan jedhu ameenaa jedhu. Isa booda gaafa achas dhiyaatu natti fakkaata hin barreeffamne hin malee ulee irratti hoolaatis furiisumattiin yeroo bineensi nu qoftiin ofirraa qolatu harkumatti qabatee fiigaa waan dhufee natti fakkaata. Saboota Waaqayyo akkasii ilaalcha kana inni hin barbaadu. Mereka mereka olah pula ini berbadamu ana jira. Majeta. Joget kita sifat apa? Harkai kamawa kayo sifat apa? Ilahnya wakai ini berbadamu isakana. Sampai nanti di pada tahun jalan ada kerana ada is jaga kira orang kalinya aman ada era. Nagargara eenyummaa sibilachiisu qabaadhu malee jedha. Eenyummaa sibilachiisu qabaadhu malee hin mootaaya. Ameen jedha. Astee namuma ishee arguyyuu hin naasifatu. Ishee ijoollee isaa yommuu hiriiranii dhufan hidhidi. Mucaan wallaalaa tuffatama yommuu acheessu lafa horiitti gaafii. Ini berbalik sekarang jadi wakai. Ini berbalik sekarang. Yang itu adalah adik-adik Allah. Sebut bukti sekarang. Maka buka Yesus Kristus buka yang bersifat. Karena ijolet isse cara di mata kata mereka jirenya di mata kawan. Gambar baci semua jirenya. Utawa season baik, jirenya kasih bayi itu berdoa. Jirenya kabe istri bayi itu, jirenya istri bayi itu. Ega, mortgage, sababi nema filami, nema dibatakana, sababi asteri magoti, aster alaga beri, hempiratam, haramoti, haramoti dah. Kios. Hada mana mau kita bererada, bercuma kabate, akaban bate gocakan tuhte, jogar bate kese, jogar bate kate yang saya dapat gara-gara batu mencunjuk. Sehingga dari ira tae kasih titi baru dapat tidak pakai situ pun besok jadi Waaqayyoo jadi apa? Haleluya. Amin. Amin. Arang kabete. From Greece to witness. Abang kabete. Hundang kabete. Ros kritikus. Washington,
sababii nama mul'ata. Kanaaf ila seetan abbaa mul'ataatti kan isheen qabdu. Sababii kanaaf ila seetan baay'ee wayi baala raayii ayimatu. Kan yiffattana. Hin qoramu. Foonsaan hin qoramu. Seetanaan hin qoramu. Biyya lafaan hin qoramu. Waldaa kiristiyaanaan hin qoramu. Geggeessitoota waldaatiin hin qoramu. Waaqayyo hin qoreedha. በሰባት ነገር ይፈተናል። ባለራይ ነገር ግን አይሞትም። አሜን። ቆረምኔ ቆራፋምኔ ባነመሌ ኢዶን እንጂ ቆርማትን ቀቀምቱ ኑቃሌኑ ባሰቱንቴ ኑቃሌኑ ባሰ አሜን። waaqayyo ገለና አሜን። ከነራ ከን አሜን አባ ሙለታሉ አሜን ሙለታቱ ረጅ አሜን ብጀብያ ተው sababii nama kana maangone mootichi gurguddoota biyyaa hojjetoota isaa hojjetoota kun nama meeqa kaabinoota isaa kun nama meeqa biyya 127 keessa kan jiraatan qallaala gaddaa mislaachuu biyya 127 keessa kan jiraatan labsiin ba'e akka biqilaa naaqaasaanii wayna Waaqayyo jedha foon taddaate. Waaqayyo. Waa'ee kooti jedha. Waa'ee kooti. Labsi adda baasa jedha. Labsi adda baasa. Ameen jettai. Ameen. Waaqayyo waa'ee kooti labsi adda baasa. Ameen. Waa'ee parakuun sepaate. Li suma jedhan iyyeetti jedhan waan qabu jedhan beekumsa qabu qabeenya qabu barumsa qabu nama qabu firaan qabu. Jaru kerabu, ergama Waaqayyo ergama sahaja, akhir kabar baca semukena bagi. Demi apa yang berjaya? Haleluya. Baca macam lotamu semukena berasa. Sinimu wangari bisi bahasa. Sebab itu pun dulu harkafuna. Namoota hundumaaf kennaa jaalalaa kennu. Ameen. Namni erga akkas ta'e Waaqayyo yoo nama argate maal godhata? Yoo nama argate Waaqayyo maal godhu? Badhaadhummaa isaatti ulfu. Badhaadhummaa Waaqayyo magaa mootichi akka badhaadhummaa ulfina isaatiif namoota hundumaaf kennaa hire. Waaqayyo jira. Waaqayyo. Ajaja baasa jira. Ameen jira. Kanaan boona jira. Saati jira, raawwatee jira, nanargu jira, ani ka'eera jira,
Amen. Yemit ise. Amen. Yetin ise. Amen. Waaqayyoo hin gabaabse. Amen. Mootichi hin gabaabse. Sababii nama filame tokko. Amen. Eenyummaa si filachiisu qabaadhu malee sababii keetiin Waaqayyoo dhiphina sirraa gabaabse. Yemni asirratti maal hin gatu? Sababii nama filatame Waaqayyoo kana godhu. Hamaan ilmi Medaataa labsii baase. Akkana jedhe qomoo Yihuudii kan ta'u hundinuu lafarraa duguugamee baduu qaba. Fannoo qopheessee Magdaakos akka itti fannisuuf jedhe beeku. Seenaan garuu dubbata. Sabooda alaana tattamaa gaafa ta'ee jiru. Labsiin namoonni guyyaa muraasa gidduutti akka dhuman Asteerii ishee filatamte kanatti dhaamsa dhaamee akkana jedhe. Mootichatti nu himi ati giiftiidha. Labsiin du'aa nutti ba'eera. Itti nuun yeroo hin geenye mootii duratti akka gadhiyaachuun hin danda'amu. Sababii mana mootii jirtuuf kanattu sitti fakkaatinaatiif qomoon abbaa keetiin baddu Yihuudootaaf garuu gargaarsi iddoo biraadhaa hin dhufan. Hamaan garuu asii fannoo soofaa jira. Guyyuma sanatti dubbiin galagalee guyyaatti warri diinotaa Yihuudootaatti haaloo ba'u jedheetti dubbiin galagalee warri Yihuudootaa diinota isaaniitti haaloo ba'an.